Ashama harka fuunee kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota YouTube chaanaalii Sukkaarrii Fayyee jirra jirtu bakka jirtanitti nagaan kiyya isiniif haa baay'eetu jirtu bakka jiraattanii isiniin jedha. Warroonni YouTube chaanaalii kiyya faana taata YouTube chaanaalii kiyya sabiskiraabii laayikii gochuudhaan maatii naaf ta'an isiniin jedha. Maatiin kiyya immoo irra deebiidhaan bakka nagaan dhuftanii weelkaam isiniin jedha. Har'ammoo walaloo gabaabduu yookaan walaloo xiqqoo ishee qabadhee dhufe walaloo kana gaduma viidiyoo kiyyaatti na wajjin turaa isiniin jedha. Walaloon kiyyas immoo waa'ee seenaa shawaa jedha. Seenaa shawaa kanas immoo haga dhumaatti naaf dhaggeeffadhaa isiniin jedha. Ijoollee Oromoo hedduu isin jaaladha. Hedduu isin kabajaa isiniin jedha. Ijoollee Oromoo viidiyoo kiyya laayikii gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Ijoollee Oromoo wal cinaa haa dhaabannu walaa jajjabeessinu yeroo hunda dhaamsa kooti walaa gargaaru tokkummaan walaa guddisnu isiniin jedha. Ijoollee Oromoo walaloo kiyyas akkana jedha. Walaloo fakkeessee waa xiqqoo barreessee walaloo fakkeessee waa xiqqoo barreessee waa'ee keen dubbadhuuf malee hin beeka bareechee nama seenaa hin qabnetu seenaa namaa balleechee nama seenaa hin qabnetu seenaa namaa balleechee nama seenaa hin qabnetu seenaa namaa balleechee seenaa namaa xureessuuf kaayyoo kee lafa gootee biyya Taaddasaa Birruu kottu daawwadhu abootee biyya Taaddasaa Birruu kottu daawwadhu abootee maal beektaa xureessitaa seenaa saba kootii maal beektaa xureessitaa seenaa saba kootii ati ofuun beektuu seenaa garaa keetii ati ofuun beektuu seenaa garaa keetii qabannaa shimalaa feenan deemi shawaa salaalee diina harka qullaa kukkutee awwaalee diina harka qullaa kukkutee awwaalee diina harka qullaa kukkutee awwaalee shawaa shawaa jettee maaf keetta shawaa shawaaf jettee maaf keetta shawaa biyya gootaa biyya Taaddee Birruu diinaaf harka laatu bargootaa yoomiyyuu diinaaf harka laatu bargootaa yoomiyyuu shawaa shawaa jettee kottu bari seenaa shawaa sulultarra gahii fiichee qaxxaamurii dagamirra darbii kuyyuu kottu argii dagamirra darbii kuyyuu kottu argii dagamirra darbii kuyyuu kottu argii dagamii fi kuyyuu warra shawaa salaalee gotaa bariyoomiyyuu warra shawaa salaalee gotaa bariyoomiyyuu salaalee biyya loowwanii biyya aannanii warri seenaa shawaan beennee kottutunii barii warri seenaa shawaan beennee kottutu barii. Kanaafuu walaloon kiyyas walaloo gabaabduudha isuma kana isiniin jedha. Ijoollee Oromoo wanti hundi yeroo hunda wanti isinirratti dhaammadhu ijoollee xixiqqaa yookaan artistoota xixiqqaa kana hin jajjabeessitanii bira hin dhaabattanii hin gargaartanii maaliif garuu yoo wal jajjabeessine yoo tokko taane yoo isin anaaf taatan anillee isiniif ta'a. Sabiskiraabii namaa gochuun yookaan laayikii namaa gochuun isin waan gatii isin kaffalchiisu miti. Isinis ta'e sis ta'e anas ta'e gatii nama kaffalchiisu jechuudha. Yoo saba kee bira dhaabbatte yoo gargaarte yoo oromummaa keetiin boonte yoo wal guddisne maali yoon ani guddadhe asni wanti jedhu yoon ani guddadhe siif maali yoo ati guddatte anaaf maali Oromoon walii fi Oromoon walumaaf yoo wal guddisne hoo wal cinaa dhaabanne hoo ijoollee hedduun tiktokii kanarratti sirbaa oolan tiktokii kanarraa caffaraa oolan garuu ijoollee Oromootiin immoo deemanii sabiskiraayibii hin godhan laayikii hin godhan cinaa hin dhaabbatan hin jajjabeessan maaliif garuu tiktokii hojjechuun bu'aa takka illee hin qabu. Nama hundaaf iyyuu yeroo ofii sanarratti raahaa gochuu yookaan sammuu ofii bashannansiisuu sa'aatii sanittoo ta'e malee deebi'ee bu'aa hin qabu. Maaliif tiktokiin bu'aa takka laayikis ta'e folos ta'e bu'aa hin qabu. Kanaaf iyyuu yoo saba kee bira dhaabadhe yoo saba kee jajjabeessi yoo dhaqee laayikii takka godhe yoo sabiskiraayibii godhe yeroo baay'ee ijoollee ni kadhatu. Ana qofa osoo hin taane ijoollee hedduun ni kadhatu yuutuubii sabiskiraayibii nu godhaa jedhan. Viidiyoo isaan yuutuubii sabiskiraayibii nu godhaa jedhan san laayikii godhanii bira darban malee yuutuubii san seenan maaf jarjaran eeraquuf jarjaran tiktokii liinkii tiktokiitiin yuutuubii seenanii yuutuubii sabiskiraayibii namaa gochuun daawwachuu habaatan sabiskiraayibii laayikii namaa gochuu waan guddaadha waan batii nama baasisuu miti. Tiktokii hojjechaa ooluun bu'aa takka hin qabu. Yoo sabni kee guddate maali? Yoo sabni kee guddate maali? Yoo saba kee guddiste maali? Sabni kee guddatte sumaaf gaarummaan kee sumaafi badummaan kee illee sumaaf. Kanaafuu saba kee bira dhaabadhu saba kee jajjabeessi saba kee gargaara. Yeroo baay'ee artistoota gurguddaa yookaan yuutuubaroota gurguddaa yoo ta'e namni gaafa iddoo wayii gahuuf karoorfate bakka ka'e san yaadachuun dirqama namaati. Dirqama nama kamiiti? Garuu namni nama hedduun argee nama baay'eetu jira. Bakka ka'e san
gaafa bakka yaade san gahee bakka isa yaadachuun dirqama. Garuu isaan immoo kanarra irra jiran kana haala isaan amma irra jiran kana malee bakka kaasan hin yaadatanii jechuudha. Hin yaadatanii. Artistoota xixiqqaa yookaan weellistoota xixiqqaa kana hin gargaaran. Keessattuu ijoolleen biyya hambaa jiran, ijoolleen biyya harabaa jiran, batalee fakkaattonni akka kiyyaa nama hedduutu jira. Maaliif hojii aartii hojjechuuf, yuutuubii dalaguuf, waa hedduu hojjechuuf barbaadan garuu warri bira darban kun warri haala kanaan jalqabaa qaanii hanga dhumaatti reefu guddatan kun immoo ijoollee isaan jalaa kana hin guddisan, hin gargaaran, cinaa hin dhaabatan. Amma yeroo jalqaba yuutuubii banadhu nama meeqa kadhadhee dadhabe. Nama meeqa kadhadhee dadhabe. Maal yuutuubiin banadha. Akkamitti yuutuubii banadha. Maal natti jedhee nama meeqa kadhadhe. Ani danee jechuudha. Nama hedduu artistoota gurguddaan jechuudha. Gaafa viidiyoo bichaa argan isaan gaafa viidiyoo shamarranii argan gaafa bakka wakabaa takka argatan waratiif daddafanii irra dudubbatanii laayikii ofii guurratanii toonii keessa bin jedhanii baratan malee nama gargaaran nama cinaan dhaabatan. Yeroo weelluu haaraa hojjedhu irratti weelluu haaraa hojjechuuf artistoota hedduu dubbise. Garuu artistoonni hedduu kun yaadan na gargaara hin jedheen malee maallaqaan na gargaara hin jenneen. Garuu namni hedduun of guddisan. Warrumti keessa darban warrumti hara guddaadha jedhanii waamaman. Kasi guddisee eenyu uummata Oromooti. Kan beekamtii si kenne eenyu uummata Oromooti. Eessa kaatee beekamtii argatte? Xiqqaarraa kaatee beekamtii argatte. Xiqqaarraa kaatee guddatte. Ati immoo warra sii gadii kana guddisuu qabdaa jiru. Warra sii gadii warra sii kadhate kana guddisuu qabda. Artistootuma kabajamaaf jaallatamaaf gurguddaa beekamaa kana dubbiseen ture lakkoofsa isaaniitti hin garuu nu gargaara nu cinaa dhaabadhaa. Weelluu hojjechuu jirra sagalee biyya saba keenyaaf sagalee ta'uu jirra jennee toonii nama hedduu dubbisee ture jechuudha. Garuu namni hedduu sun ni xibaaranii nama hin gargaaranii yaadallee namarraa fudhatanii jechuudha. Walaa jajjabeessinuu wal cinaa dhaabannu walaa gargaarru viidiyoo kiyya laayikiin afooraa isiniin jedha haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti baay'ee baay'ee galatoo